Akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya namoonni jalqaba gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa taasisaniin jechuu barbaanna. Chaanaaliin kun gara fuulduraatti wantoota barsiisoo namni irraa barachuu danda'u maxxansaa jira waan ta'eef irraa baradhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin immoo ilaalcha ofii sirreessuu kan jedhuun walitti deebinee jirra. Egaa eebbisaa baay'isaa kitaaba Miiltoo jedhu irratti wantoota baay'ee nama gargaaran yookiin immoo ilaalcha sammuu namaa jijjiiruu danda'an barreessee lafa kaa'ee jira. Egaa nus har'a ilaalcha ofii sirreessuu kan jedhu Miiltoo eebbisaa baay'isaatiin barreeffame irraa amma tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Ilaalcha ofii sirreessuu argannoowwan dhalootaa ni keessa jiraadhee inni guddaan maal seetan? Ilmi namaa ilaalcha sammuu isaa jijjiiruudhaan jireenya isaa jijjiiruu akka danda'u hubachuu danda'u isaati. Wiiliyaam Jeems. Of jijjiiruuf yaalii godhamu keessatti eenyummaa ofii hubachuu taansee ga'ee guddaa kan taphatu ilaalcha sammuu namaati. Ilaalcha jechuun akkaataa karaa sammuun keenya waan tokko ittiin hubatu jechuudha. Shifkeeraa barreessaa beekamaan kitaaba yookaan wiin jedhu barreesse ilaalchaaf bakka adda ta'e kenna. Ilaalchi hundee milkaa'inaati jedha. Namni gamsammamuu qabaate ilaalchi isaa garuu sirrii ta'uu yoo baate addunyaa milkaa'inaa keessa seenuu hin danda'u. Akaakuuwwan ilaalcha namaa. Ilaalcha isaan qaban irratti hundoofne namoota bakka saditti qooduu dandeenya. Isaanis kan armaan gadiiti. Namoota ilaalcha xiqqaa qaban small minded people. Namoonni akkasii yeroo baay'ee nama dhuunfaa irratti xiyyeeffatu. Haasaan isaanii nama dhuunfaa waliin kan wal qabatedha. Abaluu akkas jedhee abaluu akkas gootee abbaan abaluu hakkana gochuuf jedha jedhu. Namoonni akka kanaa kun waa'ee nama dhuunfaa irratti waan xiyyeeffataniif hawaasa biratti hamattoota jedhamuudhaan beekamu. Waa'ee waan biraa dhaga'uu irra waan nama tokko dhaga'uun baay'ee isaan gammachiisa. Waan dhagaan hicciitiidhaan qabatanii turuun isaanitti ulfaata. Kanaaf dhoksaa hicciitii namaaf eeguu irratti rakkina qabu. Hawaasa tokko keessa mucaa maqaan isaa Maalimuu jedhamutu ture. Yeroo hundumaa waa'ee nama dhuunfaa qofaa haasa'a. Kanaafuu waan dhaga'u hunda nama argee maratti hima. Icciitii namaaf eeguun isa biratti yaadamu. Namoonni hundi waa'ee isaa waan beekaniif waan icciitii ta'e otoo hin dubbatiin dura Maalimuun as jira jedhanii gaafatu. Akkan achi hin jirre erga mirkaneeffatanii booda kan isaan dhoksaa walitti himani. Sababni isaa isatu dhaga'e jechuun ganda guutummaatu dhaga'e jechuu waan ta'eef. Kanumaan otoo jiruu guddatee fuudhaaf ga'e. Haa ta'u malee namoonni naannoo hundi waa'ee isaa waan beekaniif isaan keessaa namni intala isaa itti heerumsiisu dhibe. Kanaafuu gandanni keessaa jiraatu irraa fagaatee kan jiru bakka biraadhaa kaadhimmate. Guyyaan fuudha isaa gaafa ga'u akka inni waa dubbatee nama hin qaanessineef kan isa eegan jaarsoliin shan ramadamanii isaa fi amaamota isaa waliin deemani. Yommuu mana warra intalaa ga'ani xiqqoo hirga taa'ee booda isaa waa dubbachuuf jedhu arge. Jaarsolii keessaa inni tokko dhoksee qimmiidee jennaan cal jedhe. Ammas lammaffaa dubbachuuf kaanaan inni tokko isa dhorke. Ofiisaa maal dubbachuuf ture Maalimuun? Oromoon ijji keessummaa tisiisa fuulatu arga jedhee akkuma mammaaku Maalimuun qaawwaa mana isaa keessaa otoo hamaatiin isaa buna qalaa hojjettu arga. Xiyyeeffannoon isaa nama dhuunfaa irraa akka ta'e jalqaba ilaallee turre. Hotuma hojjettuu akka waan hundi isaa madaalawaa ta'e ilaaluuf amaatiin isaa buna qalaa sana dhadhamti. Si'a lama yommuu isheen dhandhamtu dubbachuuf ka'ee dhorkame. Sadaffaa yeroo isheen dhandhamtu garuu obsuu hin dandeenye. Lafaa ka'ee sagalee guddaadhaan anaanoon dubbatinaa jettanii kaa ficcisiisaa kaa jedhee ofis warra isaa waliin jiran salphisee jedhama. Maal mammaaka Oromoon afaan oduu bare bulluqa laalfata. Walumaa galatti namoonni akkanaa rakkina ilaalchaa qabu. Dorgommiin isaanis yoo ta'e nama dhuunfaa waliin. Dubartiin ollaa ishee waa bitannaan naafis bittu malee hin jiraadhu jettee abbaa manaa ishee rakkistu argitee beekta. Jarri kun yeroo baay'ee jijjiiramaaf mijatoo miti. Isaan akkasii irraa of eeggadhu. Namni icciitii nama biraa sitti himu icciitii kee immoo deemee nama biraatti akka hin himne ragaan kee maalinni?
namni nama biraa sitti hamatu si immoo dhaqee nama biraatti akka sin hamanne attamitti hamanta? Hariiroo namoota nagaa hedduu kan isaan diigan isaan akkana. Namoota wal jaallatan gidduu haasa'uun waan xiqqoo fi kan namoota walitti naqan jettee deddeebisuun haraadatti ta'e jechuudha. Abbaan manaa fi haadha manaa wal lolchiisuudhaan gaa'ela meeqa kan diigan, maatii meeqa gidduutti kan abidda qabsiisan, hiriyyummaa miidhagaa meeqa karaatti kan hambisan kanneen akkanaati. Waan xiqqoo namaaf ta'uuf hinaaffan kan gubatan namoota afaan gurguddaa sammuun xixiqqaadha. Haal tokko namoota akkanaa addaan baafannaan keessumaa waan keessa kee jiru itti muurraa of eeggachuu qabda. 2. Namoota ilaalcha giddu galeessaa qaban. Medium minded people. Namoonni garee kana keessatti ramadaman immoo warra jalqabaa irraa amma tokko kan fooyya'anidha. Yeroo baay'ee wanti isaan yaadan waa'ee dhaabbata tokkooti. Dhaga'us wanti isaan fedhan kanuma. Kilabiin kubbaa miilaa Arsenaal akkas godhe, waldaan dargaggoota aanaa keenyaa kana raawwate, masjiida achii keessatti kun ta'ee fi kanneen kana fakkaatan jedhu. Namoonni akkanaa immoo yeroo fi humna isaanii waan hin barbaachifneef oolchuun beekamu. Waan isaan hin ilaallanne keessa seenuun of qisaasessu. Kun immoo yeroo isaanitti haalaan akka hin fayyadamne isaan taasisa. Ammallee wanti bira darbanii deemuun isaaniif ta'u ni jira. Kanneen akkanaa yoo si mudatan irraa hin baqatin, kallattii sirrii itti argisiisi. 3. Namoota yaada guddaa qaban. Large minded people. Isaan kun namoota fageessanii yaaduu danda'anidha. Waa'ee nama dhuunfaas ta'ee waa'ee dhaabbata adda addaa otoo hin ta'in yaada irratti mari'atu. Akkamitti hojii adda addaa hojjechuu akka qaban haasa'u. Yeroo baay'ee mul'ata qaban dubbachuu jaallatu. Namoonni akkasii ofii isaanii qaama rakkinaa garaagaraa ta'uu otoo hin ta'in rakkina uumame hundaaf furmaata barbaaduun beekamu. Nama kufe yoo argan kufaatii isaaf itti qoosuun haamlee isaa cabsuu irraa qabanii kaasanii maal gochuu akka inni qabu itti himuun kallattiitti argisiisuun dirqama eenyummaa isaanii bahatu. Ofii isaanii sadarkaa guddaa irra ga'uuf akkuma dhamahan namoonni isaan kaanis akka guddatan barbaadu. Inaaffaaf raawwatan iddoo hin kennani. Hirrina isaanii irra ga'umsa isaanii irratti xiyyeeffatu. Ani nan deemaa ati fi ilaalcha jedhu hin qabani. Anis atis wajjin kufna jedhanii hin yaadani. Nama hundumaaf ilaalcha sirrii qabu. Wajjin guddanna jedhanii waan yaadaniif dadhabaa lammii isaanii gargaaruu irratti xiyyeeffatu. Gammachuu lammii isaanii gargaaruun isaaniif kennu qarshiin kamuu bakka isaaniif hin buusu. Egaa waan tokko toon hojjetiin dura wantichaaf ilaalcha sirrii yookiin gaarii qabaachuu qabda. Ni baratta yoo ta'e barumsa barattu sana ilaalcha gaarii qabaachuutu sirraa eegama. Barsiisaa abaluu waan ani hin jaallanneefan barnoota inni barsiisuu jibbe. Kanaaf qabxii gaarii galmeessisuu hin dandeenye yommuu jedhan barattoota tokko irraa dhageessitta ta'a. Kun maal ibsaa? Ilaalchi kee waan tokkoof gadhee ta'uun isaa hojii kee irratti kallattiidhaan dhiibbaa akka fidu argisiisa. Ilaalchi kee wanta ati wajjin dhalattu otoo hin ta'in erga dhalattee booda kana turattudha. Kanaafuu guyyaa irraa gara guyyaatti ilaalcha gaariitti guddachuu ni dandeessa. Ilaalcha tamma qabdu bu'aa wantoota adda addaati. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aarraa waan baay'ee akka barattan nan abdadha. Egaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.